Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee waliin gahinsa barnootaa mirkaneessuun barnoota qulqullina qabu lammiileef kennuuf qooda fudhattoota hirmaachisuun hojiilee adda addaa hojjetaa tureera ammas hojjechaa jira. Biirichi qooda fudhattoota waliin raawwii hojii bara 2016 fi karoora hojii bara 2017 irratti mari'achuun qooda fudhattoota waliin sanada waliin isaan hojjisiisuu dandeessisu mallatteessee jira. Hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalam Mulaatu hojiin barnootaa hirmaannaa nama hundaa kan barbaadu ta'uu eeruun dhaloota egeree biyyaa murteessan beekumsa, dandeettii fi naamusaan ga'umsuu keessatti hojiin qindoomina qooda fudhattootaa murteessaadha jedhaniiru. በ2016 ትምህርት ዘመን በነበረን ቅንጅታዊ አሰራር bara 2016 hojii qindoomina qooda fudhattoota waliin hojjenneen bu'aawwan jajjabeessoo ta'an argamanii jiru. Dhaabbileen waliin hojjennu hundi dhaloota beekumsa, dandeettii fi naamusa gonfatee horachuu keessatti gahee isaanii bahaniiru. Hojiin barnootaa hojii seektara barnootaa qofaan mirkanaa'u miti. Qindoominaan hojjechuu barbaada. Milkaa'inoota bara 2016 akka biiroo keenyaatti galmeessifneenis qooda fudhattoota kana hundaa maqaa biiroo keenyaan galateeffachuun barbaada. Bara barnootaa 2017 hojimaata barnootaa ture keessatti milkaa'inoota mul'atan cimsuun barnoota qulqullina qabu manneen barnootaa hunda keessatti barattootaaf kennuuf kan hojjetan ta'us Dr. Zalaalam dubbataniiru. በቀጣይ 2017 ትምህርት ዘመን ደግሞ በተሻለ ሁኔታ bara barnootaa 2017 kanattis karaa fooyya'insa qabuun dhimma barnootaa irratti qooda fudhattoota kana waliin ni hojjenna. Hojii qindoomina bara 2016 keessa hojjenneen bu'aan gurguddaan galmaa'aniiru. Kanammoo cimsinee dhaloota irratti hojjechuun ammas nurraa eegama. Bara kana barnoota qulqullina qabu manneen barnootaa hundaa keessatti kennuuf ammumarraa hojjechaa jirra. Dhaabbileen mootummaa qooda fudhattoota hojii barnootaa ta'aniin sadada waliigaltee mallatteessuun milkaa'ina hojii barnootaa magaalichaaf gahee isaanii kan ba'an ta'uu himaniiru. ጤናን በተመለከተ በየትምህርት ቤቱ fayyaadhaan wal qabatee manneen barnootaa hunda keessaa ogeessa fayyaa qabna. Bara 2016 akka biiroo keenyaatti biiroo barnootaa waliin ta'uun dhimma barnootaa irratti hojii guddaa hojjenneerra. Keessattuu talaalliin fiixee gadameessaa barattoota shamarraniif kennine hojii guddaa ture. Hojii hojjenneenis biiroon barnootaa beekamtii nuuf kenneera. Kun immoo irra caalaa miira gaarii nu keessatti uumeera. Bara kanas milkaa'ina bara darbee qabachuun bu'aa caaluuf ni hojjenna. Bara 2016 dhaloota qaroomsuu, ga'oomsuu, naamusaan qabxii fooyyessuudhaan ilaalchisee tooftaalee adda addaa biiroon barnoota magaalaa Finfinnee gad buusuudhaan akka lammii kuraatti adda dureedhaan hirmaataa turre. Barattaanus 2017 kana caalaa si'oomnee onnannee hanqinaalee barana mul'atan fooyyessinee cimina barana mul'atanis itti fufuudhaan qophii guddaa irra jirra. እውቅናዎቹ በጣም ነው የሚያበረታቱት። beekamtiin kenname baay'ee gaariidha. Beekamtiin qaama hojjeteef gaafa kennamu irra caalaa akka hojjetu isa taasisa. Seektarri keenya bara darbe dhimma barnootaa irratti hojii gaarii hojjete. Nageenyummaa manneen barnootaa mirkaneessuu, sagaleewwan jeeqoo toora manneen barnootaa irraa fageessuu fi kanneen biroon wal qabatee hojii gurguddaa hojjennee jirra. Bara kanas kana caasaa keenya cimsuun kanaa ol hojjenna jennee hojiitti galleerra. Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee milkaa'ina hojii barnootaa bara 2016 keessatti ture ilaalchisuun qooda fudhattoota raawwii hojii gaarii galmeessaniif beekamtii kenneera.